Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daawwattoota keenya guyyaa har'aatti sagantaa addaa tokkoon Piroofeesar Asaffaa Jaallataa wajjiniin dhiyaanneerra. Guyyaa har'aatti waa'ee walabummaa yaadaaf qaamaa kan jedhu irratti Piroofeesar Asaffaa wajjiniin gaaffiif deebii gabaabaa goonaa akka isinitti gammaddan abdii qabna. Professor Asafani Tennessee State keessatti University of Tennessee Knoxville Professor Sociology fi Political Studies waan akkas wal fakkaatu. Professor Asafani bara hedduu hojjetanii beektota guddaa nuyi qabnu keessaa warra angafaa keessaa tokkodha. Barreeffama kitaaba hedduu barreessanii barreeffama adda addaa artikelii adda addaa baay'ee barreessanii artikelii gara 80 olii kitaaba gara kitaaba 13 olii publish godhanii barreessanii editii godhanii yeroo sagantaa kana maxxansinu jalatti karaa ittiin naxxanii sana hundumaa argattan isiniif goona yeroo dheeraa isa kanarratti dabarsuurra Professor Asaffaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddasinis. Galatooma kanaan dura yeroo isin waa'ee walabummaa dubbattanii walabummaan kuni gara sadiin ilaalamaa jettanii dubbattan dhaga'ee beeka. Dubbiin kun baay'ee barbaachisaa waan natti fakkaateef mee waa'ee walabummaa yaadaa fi walabummaa qaamaa garaagarummaan isaa maali? Akkamittiin ilaalama isa jedhuudhaan introductionii goonee jalqabnu. Gaariidha. Dubbii cimaadha. Dubbiin isaa gaafatan salphaa fakkaata. Yeroo impirikaalii yookiis immoo gadi fageenyaan ilaaluu barbaadan dubbii gaaffii cimaadha gaaffiin kun. Kamtu dursa walabummaa qaamaa moo walabummaa yaadaa kan jedhu. Yoo qaamni jiraate malee yaadi hin jiraatu. Yaadi immoo qaama irratti olaanaadha. Maaliif qaamni yoo yaadi bira hin jiraanne karaa itti agarsiifne waan hojjetan hin hojjenne waan barbaachisu yoo itti himne qaamni immoo yaadi immoo qaama malee hin jiraatu. So jarri kun walitti dhaadha garuu waa'een qaamaa waa'ee yaadaan walabummaa qabaachuu dubbii cimaadha. Namni tokko yaada isaa irratti walabummaa argachuun wanta salphaatti dhufu miti. Beekumsa gadi fageenyaa barbaachisa. Waa hubachuu barbaachisa. Naannoo ofii xiinxalanii hubachuu barbaachisa. Namooti baay'ee yoo ilaalle namni baay'een biyya guddates haa ta'u, biyya xinnaas haa ta'u, biyya hin guddatinis haa ta'u, namni baay'een yaada bilisummaa yaada hin qaban. Yeroo isaan namoonni ka'ee afaan mi'aawu gara jaallatetti of argita emotionally godhe. Namuma ta'uudhaan bilisummaa yaadaan kun itti cimaadha. Fakkeenyaaf waan tokko hin ilaalle yeroo barsiisu ijoolleetti waan itti haasa'u waa'ee kanarratti akkuma dhalanneeni amantii kan fudhannu amantii warra keenyaatti. Namni baay'een gara caalu. Gaaffiin hin jiru. Maaliif akkas ta'ee amantiin kun maaliifittu barbaachise kan jedhu tun gaafatanitu fudhanna. Hin dhaallaa jechuudha. So akkasuma kun fakkeenyaaf kan kenna malee yaada baay'ee namarra dhaalla nama beennurraa. Namni beennu kun immoo yookiis immoo instituutioniin beennu yaada bilisaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Yoo wanti yaada bilisaa hin qabaanne nusituu hin beekinitu yaada bilisa hin taane fudhannee dabarsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessa jiraannu ilaallee namni Ameerikaa baay'ee baratee beekaadha jennee ilaalla. Garuu yeroo dhiyootti yeroo Tiraamp pirezidaantii ta'uuf ka'ee yeroo Tiraamp pirezidaantii ta'ee
yeroo COVID dhufe waan namni Ameerikaatti argineera. Trump jala akkuma hoolaa yaa'ee kaan COVID iyyuu wanni hin fudhannu vaccinated hin taanu hin barbaachisu. Akkuma jaallannetti buluu dandeenya constitution isa dur ture iyyuu hin barbaachisu jedhanii namni baay'een kaa'anii turan. Biyyuma balleessuuf biyya diiguudhaaf xinnoo tafe garuu namoota yaada bilisaa qaban waan jiraataniifitu waan sana hambisan. Garuu iddoo akkasitti namni bishaate baay'een hin jiraannetti namni yaada yaraa tokko nama balleessuu danda'a. Abiyyi immoo fudhadhume. Abiyyi afaan oomishaa'eetu sobuma haasa'uun namatti immooshinalitti haasa'eetu nama baay'ee karaarra jallisee namuma durbee koodha jennee ilaallu poolotikaatti dammaqaniiru jennu fuudhee harka dudduubatti dhee meeshaa godhate. Abiyyi mataan isaa yaada bilisummaa hin qabu. Yaada isaa baay'ee yaada nafxanyaa waan nafxanyaa irraa barate isa fudhatee ka'ee garuu namooti baay'een afaan oomishaa'uu isaa arganii ammoo ka'ee rakkina qiyaasin baasanii somnaan dhuguma jala ka'e. So kanaaf yaada bilisaa argachuun yaada walabummaa argachuun yaada sana irratti hojii baay'ee barbaachisa. Hubannoo baay'ee barbaachisa. Empirical facts afaan oromootti empirikaalin kun yoo beektan nutti kun dandeessu. Dhugaa irratti waan hundaa'e. Waan arguu dandeenyu practically. Lamaffaan immoo tiyoorii irratti kan hundaa'u. Tiyooriinis immoo dhugaa irratti hundaa'e tiyooriitu jira. Waan dhugaa irratti hundaa'e waan xixiqqoo naannoo keenya jiru nutti agarsiisa. Tiyooriitti immoo kan ilaallu waan bara baay'ee walitti qabeetu akka nu direction argannu akka nu gaaffii gaafannu akka nu waa hubannu nu godha. It's a very big picture nu kenna jechuudha. Kana lachuu hubachuu barbaachisaa. Kanaaf egaa yaadi walabummaa qaamas akkan jiraatu godha. Qaamni immoo akka yaadi bilisu namni yaada walabummaa qabu akka jiraatu godha walitti dhaadhaa garuu qaamni yaadi walabummaa baay'ee barbaachisaadha. Jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee fayyadaa. Waan baay'ee kaastanii kan irra deebi'ee isinitti dhufu waa'ee biyya kanatti fakkeenyaaf isa Trump yeroo ta'e namoonni dhaabbatan jettanii tarii gara caalaatti dhaabni yookiin ijaarsi institution inni jedhamu jiraachuunsaa waa'ee institutionii deebinee ilaaluun irra jira. Waa'ee barnootaa kaastaniittu waa'ee isaa isinitti deebi'a. Isa fuuldura amma namni tokko yeroo dhalatu namni bilisa dhalate jennee amanna. Walabummaadhaan dhalate sammuunsaa qulqulluudha. Eega dhalatee boodati irratti barreeffama jenneen naa fudhanne namni bilisa ta'ee dhalate tokko akkamittiin dhufee sammuunsaa yaadni isaa gabrooma. Gaaffii cimaadha kun dhuguma namni bilisa ta'ee dhalate moo yeroo dhalatu waan beekuudha. Afaan warri Giriik immoo maal jetti taabula raasaa itti waan namni irratti katabamu. Garuu namni yoo dhalatu waan beeku daa'ima waan tokko nu hubatu kuma dhalataa garuu eegan dhalatee booddee namni irratti kataba. Garuu namni bilisa ilaala namni. Ani garuu namni bilisa ba'u bilisa jedhee kan ilaalu nama mataansaa waa hubatee hamaaf gadhee hubatee waan nama miidhu nama miine waan feerii ta'e wanta justice nama hojjetu nama dhugaa jala deema hubateedha. Garuu ijoolleen yoo dhalattu waan beektu. Eega dhalattee xinnoo ishee lafa turteetti maal jetti yookiin gaariidhaa jetti yookiin gadheedhaa jetti waa. Garuu biyya lafaa akkas miti. There is in between. Totally gadhees ta'uu hin danda'u, totally gaariis ta'uu hin danda'u. Kana guddina keessattuu hubachaa deemta jechuudha. Akkuma sirriitti mee yeroo dhalattuu duraan dursitee abbaa kee haadha keetti isaan wajjin muuxannoo argachuu jalqabda. Isaan egaa si caalaa waanta beekaniif baay'ee sirratti yaada isaanii sirratti utuu hin beekanis yaada isaanii sirra kaa'uu danda'u. Kun family institution. Maaliif institution jedhama kun dhaaba. Achi kaasee iskoola irrattaa, mana barumsaa irrattaa, mana
waaqeffannaa yookiis cheerichi yookiis masgiida irrattaa community keessa deemtaa hundumtuyyuu utuma hin beekin sirratti wanni gochuu jalqabu yaada isaanii sirratti fe'u yoo nama cimaa taatetu gaaffii gaafachuu jalqabda nama impirikaalii waa ilaalatu yoo taate namni baay'een garuu akkuma jirutti itti dhufee fudhata kana gaaffii gaafattee deebisuudhaaf chaalenjii guddaadha maaliif yoo ati gaaffii gaafattee yaa gaaffii cimaa gaafattee namni maal gurbaan kun yookiis intalli kun maal seexana qabdi moo maaliif waan dabaa yaaddisiin jedhu garuu inni dhugaa laaltee mataa scientific mind qabaachuun waa dhugaa moo soba dhugaa ta'uudhaaf empirical fact waan lafa jiru concrete example hubachuu qabda garuu namni utuu kana hubatiin tokko si fudhachiisuu barbaadu egaa manuma barumsaa dhattee namni baay'een amma fakkeenyaaf namni barateeraa jedhu barattee waan tokkotti specialize gootee akka gaariitti barattee beekumsa bilisaa dhabuu dandeessa. Kanaaf dubbiinsa baay'ee kompleksiidha jechuudhaaf hin jedhee gabaabsee. So waan jechuu dandeenyaadha yoos namni bilisa ta'ee dhalata yookiin akkuma silasiin jettan taabulaa raasaa jettanii taabileetiinsaa bilaakboordiinsaa kuni qulqulluudha ganaa irratti barreeffama. Kanaaf gabrummaan hin baratama innaa jenne dhugaa ta'aare. Gabrummaan hin baratama bilisummaan hin baratama. Jechuun isaanii yoo bukkee jiru hin baratama. Namooti baay'een nama dhiba wanti deebiin argatin jiru tokko namni tokko garbummaa rejektii godha baay'isee namni kaan immoo fudhata. Maaliif kan jedhu kun deebiinsaa baay'ee salphaa miti. Soosaayitii tokko keessatti hawaasuma tokko keessatti fakkeenyaaf amma innas uummata Oromoo ilaalle inni fakkeenyaaf uummata Afrikaan Ameerikaa ilaalle namooti keessaa baanee kolonii didan garbummaa didantu jira calqabaa kaasee lolachaa garban taanu jiran fakkeenyaaf amma biyya Ameerikaa kana keessatti maruun communities kan jedhamu 50 jira gara 50 garbummaa didanii laga keessatti galanii laga keessa ta'an. Garboonuu nuti Afrikaa keenyatti deebinaa garban taanu jedhanii qawwee fudhatanii laga ta'an. Oromoo keessattis garbummaan fudhannuu nama biraan dhufee nu bitu jedhanii warri qawwee fudhatanii durumaan yeroo diinni itti dhufu loluu jalqabantu jira. Kaan immoo baay'een isaa fudhatee majala yaa. Gooftaan ta'a immoo gooftaan baay'eedha gara kaan. Garri kaan immoo gooftaa hin barbaadu namni gooftaan irratti ta'uu hin danda'u namni kokkootii jedhee dida. Egaa warri immoo keessumaa warraaqaa ta'anii yookiis immoo revolutionary ta'anii warra diddaa akkasii mataa isaanii keessa jiru barumsa itti dabalatanii waa baay'isanii hubatanii akka karaa tooftaattiin garbummaa jalaa ba'an irratti hojjetu jechuudha. Kun egaa maaliif namni adda ta'e kan jedhu reeli deebiinsa baay'ee amma nama rakkisa baay'ee argachuudha. Garaagarummaa namaati. Kanaafuu barnooti kun eega dhalannee booda waan nuyi barannu amma yeroo gaaffinan qabaadhe tokko namni tokko fakkeenyaaf barnoota jabanaa waan barateef mana barnootaa galee akkuma nuyi keessa dabarru kana keessa darbee waan barateef bilisa ta'uu danda'a. Isa jedhu kana walabummaan achi jira. Kanaafuu yeroo isin amma dubbattan kan naa galee barnooti gabrummaa namatti jabeessu gabrummaa sin baratu waan ta'eef jira barnooti gabrummaa namarraa kaasus immoo jira. Akkas jechuun natti fakkaata miti? Akkas. Akkasii fakkeenya hamma namni baay'een barumsa baay'ee fudhatee leenjifamee fixuu danda'a. Qotiyyoo leenjisuu beektu qotiyyoo leenjisuu gaafa duraa qotuu hin didaa gaafa leenjisanii dhanuu wasaa dhufee qambarrii keessa mormasaa kaa'a. Barumsi very complexidha waan barumsaa. Fakkeenyaaf barumsa speeshaalii gootee waan tokko irratti xiyyeeffattee bartee jireenya kee ittiin fooyyeffachuu dandeessa. Jireenya fooyyeffatte kun bilisummaa sii kenna akka nama tokkootti.
Garuu annaa guddistee ilaaltee sirna nama miidhu, sirna nama cunqursu, sirna nama kee cunqursu, sirna dubartii cunqursu, sirna hiyyeessa cunqursu gaafachuu dhiisuu dandeessa. Waanuma neechiraalii waaqatu lafa kaayettee dolaaluu jalqabdu tokko tokko. Anaaf ta'ee jennaan an hojjedheen kee bahee namni tokko kootu hojjetee keessaa bahu kan jirutti si geessa. Kanaaf wallaansoo keessatti hirmaattu jireenya uummataa keessatti fooyyeffachuudhaafitu carraaqxa. Kanaaf namni barate garri caalu akkuma hin leenjifame. Beekumsa namni jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya gaarii jiraachuun hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuun baay'ee gaariidha. Garuu achirratti limiitidii ta'uun achirratti kana sirrii qofaan kana waa gochuun hin danda'amu jedhanii nama akka keetii nama si fakkaatu yookiis immoo nama cunqurfamaa kaan biyya lafaarraati namni garba ol godhatee ol miidhu ol ajjeesu. Caljettee ilaaluun ilma namummaa karaa amantii sirna laaltee karaa beekumsaa sirna laaltee amantii namuun jedhu gaa amantii isa dhugaa namaaf dhaabbatu cukooti malee amantii hundumaa miti. Dhugaa kan dhaabbatu social justice haqa kan dhaabbatu. Maaliif waaqayyo haqa jaallata. Waaqayyo nama tokko tokko hin caalchisu tokko tokko miidhu hin jiru nama ol caalchisee ol miidha. Inni didda warra akkasii kun egaa argitee barumsa karaa amantiisa ta'u barumsa karaa saayinsisa ta'u dhugaaf soba gargar baasanii ilaalu. Jireenya biyya lafaa keessatti dhugaan iddoo sobaa bu'uu hin danda'u. Nama sin caalaanii sanyii kootu si caalaa ani dhiiraa dubartiin caalaa ani sooressaa warra waliin qabnan caalaa kan jedhu kun nama tuummate malee dhugaa namni namumaa garuu carraan argatetu hawaasa keessatti carraan argatee jireenya argatetu wal caalchisa malee namni baay'een isaa waan wal fakkaatu qaba. Waa'ee qotiyyoos isin fiddani baay'ee natti tole. Maaliif qotiyyoon walaba dhalate. Qotiyyoon sila akka qotiyyoo ta'utti, akka gabbatutti, akka garaasaa akka deemutti dhalate. Garuu kan humna qabu tokkotu dhufeetu cabseetu leenjisee qotiyyoosa sila akkas ta'uu malu akka inni akkoo sila jettanii kan barri keessa galu godhe. Jaarsi arsii tokko qotiyyoon qalbiin qabu harka kolaasee arraabaa jedhan. Kanaafuu barnooti kun tokko bilisummaa nuu fiduu didee walabummaa nuu fiduu didee akka qalbii keenyaan yaada keenyaan of dandeenyu isarraan kan keessi immoo qaama keenyaanis akka of dandeenyu gochuu dideetu nu cabsee qambarri keessa nu galcheetu harkasa nu kolaasee akka nu arraabnu nu godhe. Yaa isaan nyaanni dhunnee isaan hiriyaa isaanii taane isaanitti dabalamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma na barumsa Itoophiyaan impaayirii keessa laalle colonial educationidha. Sababi nuti iskuulatti ergamnee fi akka nuyi afaan Amaaraa barree aadaa Amaaraa barree aadaa keenya dhiibnee isaan hin fakkaanne uummata keenya isaan jala diriirsine akka isaan nu bitan gochuudhaaf nu barsiisan. Aku kana godhanii nama baay'een akka hin baranne godhan immoo fakkeenyaaf Oromoon baay'eedha. Yoo baay'atee barate hamaa ta'a. Kanaaf amma tokkotti keessa barsiisan. Kana keessa garri caalaansaa diinumaan meeshaa ta'e. Ammallee akkasuma fakkeenyaaf baradheera nationalistiidhaaf hin jedhaa garuu maajoritiin biirokiraasii Habashaa keessatti kan biyya Oromiyaa keessatti kan Oromoo hojjechiisaa reebisaa jiraatu warruma barateedha. Maaliif meeshaa mata'aniitu ofii isaaniif damooza argatanii jennaan, minda argatanii jennaan, makiinaa gaarii argatanii jennaan, mana gaarii akka jiraannaan, ijoollee isaanii barsiifannaan, warri kaan yoo du'e dhimma hin qaban. Garuu warri kana didan fakkeenyaaf warri wallaansoo Oromoo calqaban kana didaniitu kun sirrii miti mataan isaanii kun waan beekumsa bilisaa qabaateefitu kun sirrii miti nuti yoo barannes ummati keenya nu duukaa barachuu qabaa, ummati keenya barumsi bal'achuu fi qabaa, yaadi barachuu fi qabaa, ummati keenya
mana hakimii argachuu qaba. Uummata keenya guddachuu qaba. Aadaan Oromoo guddachuu qaba. Safuun Oromoo guddachuu qaba jedhaniitu sabboontoti warra akkasiitu sabboonaa ta'ee Oromummaa guddisuudhaaf ka'e. Warri kun xinnoodha. Baay'een isaa hin bade. Karaa lama bade. Tokko yaada Itoophiyaa fudhatee Itoophiyaa keessatti iddoo argadhaa Itoophiyaan man diddiiraa yaada Itoophiyaatti dabalame. Kaan immoo galuuf dideetu gandattafe mataansaa. Doktoorii argatee beekumsa baay'ee argatee waa'ee gandatti dhalatee qofaa yaada. Waa'ee akkatti Oromoo guddisanii uummata Oromoo bilisatti baasan. Akkatti Oromoo dukkana gaya baasan dhiisaniitu dhukkuba lamaan qabamu jechuudha baay'een isaanii tokko Itoophiyaa fudhataa tokko ganda fudhataa lachuun isaanii iyyuu wallaansoo Oromoo irratti utuu hin beekin danqaa ta'u jechuudha. Dhugaadha. Macaafa qulqulluu keessatti ani galuuba waan ta'eef isa sittiin fidaa namicha Musee jedhamu hundumti keenya beekna. Museen ijoollummaa isaatti warri Gibxii warra Israa'el ajjeesaa waan turanii fi haatiif abbaan akkan ooluu barbaadaniitu bidiruu keessa kaa'anii bishaan irra buusan. Bidiruu sana keessaati intalli Fari'oon obboleettiin Fari'oon argatte intalli Fari'oon argattee guddifatte mucaashee godhatte. Garuu Museen akka nama Israa'el ta'ee barate. Kanaaf booda eega guddatee booda ilma intala Fari'oon jedhamurraa saba isaa wajjiniin rakkina fudhachuu filate jedha. Garuu sabni isaa immoo gabrummaa jala jira. Kanaafiti inni saba koo wajjiniin rakkina sana baadha malee intala Fari'oon jedhamee mootummaan barbaadu jedhe. Inna kana yeroo yaadadhu waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu tokko kan dubbatamuun yaadadhe isaanii isa maanni masarata timirtii jedhamu barsiisu turanii isa koordineetii godhu turanii booda Akiliiluu Habtawalli bira dhannaaniti dubbiin kun garuu warri gaallaa kun dubbiin akkana akkan baranne jedhaniitti manii inni kun Jeneraal Taaddaseen akka isaan waa'ee saba isaanii hubatanii saba isaanii wajjiniin hiriiranii qabsoo sana keessa galan godhe. Kuni yeroon ilaalu namni tokko waa'ee saba isaatii waa'ee lammii isaatii hubachuu fi dura ofiisaaf sammuunsaa bilisa ta'uu qaba. Yookiin namni hin bilisoomin bilisummaa lammii isaatii yookiin saba isaaf falmuu hin danda'u isa jedhutti nageessa. Maal jettusi? Sun dhugaadha. In fact fakkeenya gaarii fiddanii Taaddasaa Birruu amma gaafa sanaatti mataan isaa bilisan ba'an. Yaada bilisummaa hin qabu. Akka nagayetti Maccaatu lama miseensa ta'ennaan ani jaarmaa akkasitti hin dabalamuu jedhe. Garuu waan kun agarsiisu Taaddasaa Birruu nama dhugaa ta'uusaa. Utuu hin beekinittu ilaalcha warra garboonfataan qabame malee dhugaadhumatu adeemaa jedheetu gowwoomfamee jala deemaa ture jechuudha. Gaafa dhugaa argu uummata Oromoo galaanaa uummati kun yoo barate nurra galagalaa barumsa itti oli gadi fiigini ta'uu jedhani waan dur namarraa dhagaa ture warra isatti warra Maccaatu lamaa fa'aa warri isa dammaqsuu barbaadan itti himaa ture piraaktikaali arge jechuudha dhugaa hojii irratti arge yeroo hojii irratti argu bilisa ba'e jechuudha mataan isaa akkatti bilisa ba'an nama ajaa'iba beektaa karaa baay'eetu jira jechuudha iskuula dattaa iskuula keessatti xiinxaltee baruu dandeessaa hojii irrattis duwwaa hojjettu yoo nama dhugaa taate baay'ee yoo dhugaa nama dhugaan irraa hin jallanne yoo taate diinni iyyuu si dammasa beektaa. Dhugaadha. Maaliif dhugaatti amana jechuudha namichi sun haqatti amanaa ofis hin jaallataa jechuudha. Garuu akkuma kana immoo nama meeqatu waan akkasii kana fudhatee akka Oromoon hin baranne godhe yoo ennaa jette lakkoofsa hin qabu. Dhugaadha. Waa'eenuma amma yeroo 91tti warri TPLF yeroo mootummaa dargii mo'atanii dhufanii 89 kaasanii itti qophaa'anii gartuu warra OPDO jedhamu kana fudhatanii dhufan. Warri kun warra karaa baasu ta'anii saba isaanii fi gabrummaa goototanii fidaniif
baay'een isaanii jarreen kun warra booji'amtoota booji'amanii lafa lolaatti booji'amanii sammuun isaanii gabroomee nama turedha. Namni sammuu isaa gabroome immoo isa gabroomse sanatu sammuu isaa keessatti godoo jaarrata. Yoo akkas jenne gaarii ta'uu danda'a. Isa gabrummaa kana fidanii saba isaanii irratti diriirsan. Yaa dhugaa yeroo kana gidduu kana waan tokko qorachaa ture mataan garbummaa kun Oromootti dhufe kan jedhu. Kun waan haaraa miti beektaa jabana manzii keessaa kaasee mootummoota manzii uummata tokko fudhatanii maqaa kiristaanummaan bataskaana keessatti ijaaruun lolisatti erganii horii wajjiniin saamuun nama ofii garaa bulan nama ofii isaanii guddisuu barbaadan ofitti fudhachuu jalqaban. Yeroo sana gadaan caccabaa ture. Institushiniin Amaaraa immoo nugusa kan jedhamuu fi institushiniin Ortodoksii kan hin geeddaramne kan nama yeroo hundaa geeddaree leenjisee meeshaa Habashaa godhatudha. Tigireen illee beektaa kanarraa qorattee baratteetu muuxannoo Amaarri godhaa ture sana fuutee bifa haaraadhaan dur nama qofaadhaan fudhatanii deemu baalabbaatadhanii amma bifa haaraadhaan ijaarrattee fidde. Warri sun illee kan nama dhibu kan gaaffii guddaa scientific researchidhaaf ta'u warri sun olaaloodhaa miliishaadhaa loliisa dhaqanii qabamanii akkas ta'an garuu warra akka Nagaasoo Gidaadhaa fa'aa immoo namni barattee in fact nama nationalistii cimaa kan ture. The Oromos voiced against Tiranii warra katabe keessaa nama tokko. The first documentii guddaa tokko kan olaansuun Oromoo irratti hundaa'e. Namni akkasii kun deebi'ee immoo geeddaramee OPD ta'u waan hin beekne waa'ee nama waan baay'ee jira jechuudha. Akkuma warra amma biyyatti galanii dura aboo keessa turanii deebi'anii kootii isaanii geeddaratanii sirna naftanyaa diffeenni gochuu jalqabanii. So waa'een beekumsaa kun very fast nama ajaa'iba takki akka ilmi namaa ta'uu danda'u baay'ee waan cimaadha waa'een ilma namaa kun. Dhugaadha amma sila yeroo waa'ee walabummaa fi yaadaa qaamaa yeroon kaase namoonni tokko qaamaan utuma hidhamanii jiranii yookiin utuu gabrummaa jala jiranii sammuun isaanii yaadni isaanii garuu bilisa waanta ta'eef bara isaanii hundumaa gabrummaa sana ofirraa faccisu malee hin fudhatan akkuma silsila kaastan. Namoonni tokko immoo utuma qaamni isaanii iyyuu bilisa ta'ee jiru sammuun isaanii waan gabroomeef isuma qaamaan bilisa ta'an keessatti walaba ta'an keessatti iyyuu gabroomanii jiraatu. Maal jettu kana? Dhugaadha waan ifaadha amma waa'ee Oromoo irratti na ilaalte hoogganoota Oromoo namooti baay'een bara dheeraa lolanii mana hidhaa keessa jiru. Oromoon uummata biraarraa adda kan isa godhu hoogganoota isaa kana maqaa illee hin na'u. Dhugaadha. Maqaa isaanii hin beeku. Warra bara meeqa laga keessa taa'ee lolee fi lolchiisaa qawwee baatee lolaa ture. Eessa jiru iyyuu hin beeku. Uummata biraa ta'eeti biyyatu badayoon. Dhugaadha. Irratti lolata namni kan keenya dhaqee mana hidhaatti gasheetu dhiisee ta'a. Kan inni jala fiigu eenyu fa'i warra ka'ee woco ka'ee iyyu. Wama xinnoo fuudhee afaan waa afarsu jala faa fiigu. Nama isaaf qawwee baatee lubbuu isaa keenya lolatee dantaallee hin qabuuf. Uummata akkasii kun rakkina guddaa karaa mataadhaa bilisummaa mataadhaa walabummaa mataadhaa uummata keenya ammallee karaa baay'ee deemuu qaba ganaa. Dhugaadha. Utuu namni tokko utuu sammuun isaan bilisaa'in utuu yaadni isaa qalbiin isaa inni amma silaa jecha silaa sanaan jaarsi arsii jedhani san jedhe qotiyyoon qalbiin qabu jedhani
dubbiin rakkinni isaa qalbii dhabuusaati. Isarra ga'e waan hin qalbeeffatiniifiti isuma kolaase sana harkaan raaba. Amma innaa laalle nutis isa gabrummaatti nu galche. Isa akaakilii keenya fixe. Isa abbootii keenya fixe. Isa nu gabroomsuu barbaadutti namni baay'een ammumayyuu kan nama gaddisiisu biyyuma hambaa kana jiraate akkuma anaaf isin biyya hambaa jirru kana lafuma bilisa ta'e kana jiraate iyyuu amma iyyuu sammuu isaa achitti gabroomee waan jiruufi waa'ee gabrummaa saba isaatiif labsa asitti gabrummaa fudhadhaa jedhee. Isa kana caala waan nama gaddisiisu hin jiru anaaf yeroon yaadu. Maal Oromoon ammoo ko wallalaan bitaachaa bishaan bira taa'ee dheebotaadha miti. Dhugaadha. Amma fakkeenyaaf namni mataan isaa hojjetu biyya kana gata taa'ee ilaalee bilisummaan maal akka ta'e galuuf irra jira. Dhugaadha. Maaliif uummati keenya uummata mana ga'u baay'inaan doofaaf wallalaan horii keenyaan ijoollee keenyaan nama keenya reebdee nama keenya ajjeesti. Dhugaadha. Waan akkasii kana deeggaruudhaaf tokko mataa garmu yeroo beeta arrogance and ignorance lachuun isaa walitti dhufu daanjireesiidha. Dhugaadha. Arrogance kun of tuulummaadha. Of tuffachuun akka isaanitti dubbatan warra akkasii kun yeroo isaan sagalee isaanii kaasanii wacan takkiitti isaan nan beekan mala kana warra wacan dhaqee viidiyoo isaanii dhaggeeffata beektaa akka isaanitti taasaa beekaa of godhanii akka isaanitti nama baaran amazing namni afuura jaa'u fi dubbii fokkisu abbaan ofirratti hin argodhan. Kan ammoo namni ilaaluu danda'u nama qara ta'e nama abshaala ta'etu namni maal jedha laayedha. Oromoo keessatti waan guddaan tokko namni maal jedhaayedha. Awuu namni maal jedha duwwama waanuma gaggadee jala deemutu hin ta'in waan tokko safuu Oromoo keessatti dhugaa cabsuun uummata kee irratti duuluun uummata kee xiqqeessuun baay'ee fokkisaadha. Waan akkasii hojjetan argitan baay'een. Dhugaadha. Baay'ee galatoomaa isa har'aa kana tarii walitti qabnee xumurru yeroo biraa walitti deebinaa waa'ee walabummaa yaadaa waa'ee walabummaa qaamaa haasofne namni yaadi isaa walabummaa hin qabne qaamaan yoo walaba ta'e illee akka inni dhimma hin baasne isa kana laallaa. Namni walaba hin ta'in immoo waa'ee lammii isaatii, waa'ee qe'ee isaatii, waa'ee saba isaatii, waa'ee biyya isaatii, waa'ee walabummaa falmuu hin danda'u. Akkuma nama farda luugaamu miti sibiila keessa galchaniitu hidhu. Ofii walabummaa dhabuun sun nama hidha natti fakkaata. Nama hidhee of jala si qaabeetta. Namoota garbu baay'ee nama isaan gooftaa isaaniitti tiksan. Namni cunqurfame yeroo isaan gooftaa isaanii aangoo irratti tiksan. Amma mee ilaali inni ilaaltee namoonni Oromoo Abiyyiin aangoo irratti tiksuudhaaf sangaa guuree ijoollee guuree itti kennee lolii isa iddoo biraa deema. Isa biraa immoo ijoollee isaa ajjeesu. Ijoollee isa karaa irratti ajjeesu. Amma kaleessa micaa tokko niitiif adamnaa fuudhee guyyaa lama kan bulee ajjeesanii reeffa isaa gatan. Kanallee inni ilaalan isaan immoo gooftaadhuma waaqoon irra kaa'ee jedhanii ilaalu isuma humna qabuufitu bulu mataatu bilisa ba'u hin taane baay'ee cimaadha. Rakkoon Oromoo amma jiru Oromoon garbummaan kan inni jala jiru nama baay'ee Oromootu maqaan mataan isaa bilisa hin taaneef garbatee jira Oromoon. Malee diinni Oromoo caalaa humna qabaattee beekumsa qabaattee miti. Duris beekumsas qabaatanii humnas qabaatanii nun cabsine addaddummaan ture meeshaa lolaa yeroo sanatti nu dura argatanii garuu numa keessaa immoo gabrummaa namni itti galee humna ta'ee fi karaatti agarsiisee lolee fi du'ee fi
eeganni biyya isaan qabsiisee boodammoo fuudhanii balleessan isaanumayyuu warra akkas hojjete. Sila waa tokko dubbattanii turtanii waa'ee biyya kanarratti kan ilaallatu waa'ee ijaarsaa. Dubbii ijaarsaan tarii ennaaf inni gaariidha. Amma biyya kana kan Trump irraa nu eege, Trump irraa biyya kana eege ijaarsi jiraachuu isaati. Namoonni ijaarsa sanaaf ulfina kennanii, institutionii sanaaf ulfina kennanii, institutionii sana eegan jiraachuu isaati. Balance and checks jedhani akka inni waltisutti, akka inni gar tokkotti duufee, gar tokkotti hin jignetti ijaaramuu isaati. Kanaaf kuni tarii nu biratti yeroo dhufu attam gooneetu ijaarsa adda addaa ijaarsi kuni kan hawaasummaa ijaarsa hawaasummaa ta'uu danda'a. Ijaarsa karaa seeraa ta'uu danda'a. Ijaarsa silaati abbaa gadaa amma dubbii kaastan kan irratti abbaa gadaa inni jedhame ijaarsi sun silaati saba tajaajiluu fi amma garuu inni mataan isaa kan mootota yookiin gabroonfataa tajaajilu ta'ee waa'ee kana irratti meewaa tokko nutti maatii isaan raawwanna. Haa ta'u institutionii yookiis immoo dhaabbata cimaa qabaachuuf mataan bilisa ba'uun walitti dhaadha. Uummata mataan bilisa ba'eetu institutionii cimaa ijaarrachuu danda'a. Maaliif institutionii jechuun the rules of the game seeraa fi duudhaadhaan haqaan buluu jechuudha. Maaliif yoo dubbii jallisuun, ol gowwoomsuun, ol jala deebi'anii ol ganuun hin jiraatu jaarmaa cimaa qabaatte. Maaliif nama hundumtuu seeraan bulaa jechuudha. Seera jalatti bulaa jechuudha. Waan akkanaa ijaarrachuu amman keenya dhufee matti dabalameetu jaarmaa jiru diiguu barbaada. Maaliif hoogganaa ta'uu barbaada, nama caaluu barbaada, utuu hojiin hojjetanitu jaarmaa sana diiga. Kan adda bilisummaa Oromoo irratti ga'e waan akkasii. Jaarmaa institutionii hawaasaa irratti ga'e waan akkasii. Utuu namni baay'ee mataan isaa bilisa ba'eera ta'e yeroo warra akkasii kun ka'anii wacan lakki dhaabbatu kun sirrii miti na dhaabsista. Garuu an keenya maali kan Itoophiyummaa jaallatu warra Itoophiyaa dhaabbatu hojii ka'ee waca. Kan gandattaman warra gandaa ajjinaa kun ijoollee ganda kootiitiidha. Garuu utuu seeraan buluu ta'e akkuma Oromoon jedhu seerri ilmoo ramarraayidha Oromoon. Seeraan bulta malee ani Dr. Hambisaa Jin Oran beekaa iddoo tokkotti dhaladhe yoo ati waa balleessite si bira dhaabbadhu anis waa balleesse iddoo tokkotti dhalanne amantii keenya tokkotti na bira dhaabbattu maaliif haqa jala dhaabbachuu qabdaa jira. Mataan kee bilisa nama tokko yoo sodaattu yoo kana hin qabaanne garuu ol guurteetu haafaan ol guurtee waan gadi dhattee hojjettaa waan jiru diidee deemtaa jechuudha. Kanaaf institution bilisummaan uummata keenya kan dhufuu danda'u duraan dursee mataa namaarraa ka'aa lamaffaa akka hawaasaatti akka uummataatti jaarmaa qabaachuu jaarmaa poolitikaa fi jaarmaa hawaasaa. Jaarmaa hawaasaa qabaachuun maaliif dimokiraataa kan ta'e keessumaa dimokiraasii qabaachuu sirra jira. Bilisa ba'uu jechuun isuma diina alaarraa bilisa ba'uu osoo hin ta'in sikee irrattis kan dhufu abbaa irree akka hin dhumne warra akka mootii dhufee warra gadaa diigee akka nutti hin dhumnee fi nu keessattis dimokiraatiin jiraachuu qabaa, seerri jiraachuu qabaa. Akkasittiin institutionii kanaanitu of tissitee diina alaaf diina keessaa of eedda. Diinni ala qofaa sitti hin fakkaatin keessa jira. Dhugaadha. Kan dhimma isaa durfatee fedhii mataa isaatti durfatee fedhii uummata Oromoo ganee adeemu baay'eetu jira. Warra akkasii kana dhaabuu danda'uu qabda yoo institutionii yookiis immoo dhaabbata cimaa poolitikaa jaarmaa cimaa qabaate. Yoo kana ta'eetu bilisa baataa jechuudha. Bilisa baatee mootummaa mataa keetti qabaattee nagaadhaan jiraattaa jechuudha. Baay'ee fayyaa Profeesar Asaffaa hedduun sin galateeffadha. Yeroo biraa walitti deebinee itti fufna. Dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya isinis ulfaadhaa waan kana caqastanii akka warraa barattan abdii qabna. Bilisummaan yookiin walabummaan abbaarraa jalqaba. Sammuun namaa, yaadni namaa, qalbiin namaa bilisa ta'ee
waa'ee bilisummaa yaadu, waa'ee bilisummaa dalaguudha. Inni kun nama barateef nama hin baratiin addaan hin baasu, nama hundumaati akkuma amma waliin dudubbanne. Inni kun immoo akka inni iddoo qabaatee namni wanta yeroo tokko mul'atee darbu wanta ta'eef akka dubbiin kun hin dabarre akka inni dhalootatti darbee dhaabbatu gochuuf immoo ijaarsa dhaabuun akka barbaachisaa ta'e. Ijaarsi kun ijaarsa hawaasummaa, ijaarsa amantii, ijaarsa kan politikaa hundumaa isaa ta'uu akka qabu barraa fayyaataa walitti deebinaa gara. Carraa akkasiin laattanii waan akkasii mari'achuudhaaf carraa akkasiin akka nu keessaniif baay'ee galatoomaa Dr. Hambisaa. Galatoomaa Dr. Asaffaa Dhugaa baay'ee fayyaataa Profeesar. Nagaa Rabbiitiin.